halaafisu ani du'aumaan si godha du'auma rabbiitiin si gargaara laa mana kiyyata isheetii isattiin boo'een yaaboo garaa naman danda'u boo'isaan narraa dhiisi dhiifama wajjin bargaa osoo lubbuun tiyyan deemin. Yaa sheekha aarifoonis amma haalli inni irra jiru hedduu nama sodaachisa. Innilleen jaalatee nama fayyaa qabu namni irra laaluu miti. Namni yoo maraatee irra yoo du'e irra wayyaadha sii galee sheekha. Hedduutti ammaattee if nyaatallee nyaatu halkan ifi naasawaa bula itti jabaattee jirte eeganuti hiine sansalataan jechuudha. Bira rafee buluu hin dandeenye akka isaan laalinni sheekha dhugaadha guyyaa sanillee lafaan si dhahee osoo nuti dillisan jirru sittu taale san isa waan keessa jiru tokkasii gizee si harka isa ololchiisa. Rabbiijiiti akka isaan laalinni obboleessa keessa islaamaati yoo kanaan itti hammaattee karaa dabreetillee booda sheenoo wonkee waan hin hafne if qabiiti bakka annoo achi geeddawaatti godheensi. Yaa amti yoo dinyaane garuu mucaan san humna isaatiin osoo fi inni sossoones akka inni humna isaatiin fiigu jirus anis numaan arge. Haa ta'u garuu nuti gartee dhiira achi jiru dhiira gartee namalee achi jirtu facaasee lubbuu tiyya baasuu ga'e hudhana qabee achi lafan darbe san ani akkaan jee bira deebi'u natti ulfaateetumaan caljee gartee irraa usee obsee taa'u jira malee. Sila gartee akkaataa gartee rakkoo isaatiin anuu kanii waa as deebi'ee sarraa hafuu miti. Garuu ati har'a dhuftee mana kiyyatti sheekha hottu wajjin gurbaa kana kan jiru atis gartee innis akka godhatu gartee hottu naa wallaanii jechuu keetiif galatoome. Haa ta'u garuu ani amma naasiimaa dhugaa rabbi yoo siime gurbaa akkas jiru san lubbuun xiyyatumuu naaf hin fudhattu. Gurbaa akkasittiin hunda facaasee na lubbuu tiyya baasuudhaaf deemu isaa miti sheexaana keessa jiru akkasitti isa lolchiisa. Silaa dawaa itti goone nutuuni kadhanne malee yeroo duraatu silaa dawaa gartee isa nurraa raffistu obaasnee takka ammoo dawaa isa nurraa gartee daboksitu nurraa gaggabsitullee silaatti goone gaarii ture. Quraan xiqqootti qaree akka gartee sheexaanonni irraa deemuudhaaf quraan xiqqootti qaree malee nutuuni dogoggorreen sinjaa guyyaa saniifi garuu ati lubbuun tun gaafuma rabbiin rabbumaatti isa gaafa rabbii baasee malee hin baatu silaa gartee jarrina irraa qabu baatanii rabbiin lubbuu tiyya tana nuti ibsu baate lubbuu nu baasee ka'e amma waan sinjaa hin qabu dhuftee gartee na biraayis anaas dhabdee deebitayyee qalbiin tiyyallee naas gammachuu waan hin qabneef ani garuu waan sinjaa rabbi siif haa laaffisu. Ammallee nama biraa yaami nama biraa dabaladhu yoo isa gartee shashalataan qabanii hidhanii isa gartee rabbiin dandeettii isaatiin rahmata itti naqee anillee asumaan du'aa jira rabbi mitiyyoo sanaatiisuu jee rabbi mitiyyoo tana balaa gartee gurbaa kanaa sheexaana isaa wajjin fiigu kanallee rabbiin irraa haa qabu jechaatiin du'aayii godhaa jira rabbummaan si haatiisu malee. Ani waaniin si godhuu danda'u ammatti si hojii deemuu hin danda'u. Maaliif dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkaataa deengadda narratti raawwatame santu illaa hanqa ammaan tana na sodaachisaa jira. Silaa gartee kanaa hojjecha kanaa si hojii deemuu hin danda'u si deebisuudhaaf natti ulfaata. Haa ta'u garuu ammallee du'aumaan si godha rahmata isaatiin rabbi si haa gargaaru nama biraa dabaladhu yoo rabbi si laaffise shashalataan jabeessaa hidhaa. Ani giseen akkasitti shashalataan jabaachuusaa dhageettii namaatiin dabree rabbiillee gartee gurbaa kana rabbi haa fayyisu fayyaa isaa gartee rabbuma biraa haa dhuftu rabbiin nuuf laaffisee laaffisa rabbiitiin rabbiin deemii gurbaa kana du'aa tana rabbi si haa gargaaru godhiif jee gaafa sana ammoo dhufuun kiyya waa hin oolamu hanqasuutu atilleen rabbi si haa gargaaru akkasiillee nyaata fudhatu siyuu hin dhiisu. Dawaa firraa itti godhu osoo hin taane shashalataan firraa harka isaa jabeessi miila isaa jabeessi bakka silaa inni ciisutti nyaatallee yoo rabbi sirraa si laaffisee sirraa fudhate itti godhiin sinjaa malee amma kan hojii deemu yoo ta'e atiin tun intala dhalaati ilma dhiiraan taane gurbaan kun akkaataa inni keessa jiru isaa fi rabbii tokko qofaan beeka inni illee if beeku baatu balaan isaa hojii deemtu hanga gartee rabbi irraa oofanii rabbiin gartee irraa kaasu sababa rabbiitiin dawaa itti goonee irraa kaasanii
inshaallahu taalaadha waan if hin beekneef miidhaan nurra fiduu danda'a nuti dhuunfaadhu waan ta'eef shayxaanonni akka dawaa itti goonee bakka isaanirraa isa oofnu isa jijjiirru akka duraanitti isa deebisnu hin fadha waan ta'eef ani dirqama kiyya yoo rabbiin naa laaffise waan hafu gaafa rabbiin naa laaffise numaan dhufa ani ammallee waan siin jedhu takkaas hin qabu dhugaan siin ja'a. Rabbummaan si wajjin haa jiraatu, rabbi si haa dhaabbatu, du'a uumaanis si gargaara, nama ollaatillee fiyyaami, gargaarsa rabbiitiin na gargaaraa jiini, hirkoo isaatiin rabbi siif haa tinnisu, nama hundaa'u garaa rabbi siif haa laaffisu, akka innillee nyaata sarara fudhatu yoo barbaadde akkasitti firraa hidhi harka isaatillee fuula duratti harka isaaniitiin hudduu dubattillee yoo hidhi akka inni harkaanillee harkaa isaatti hin goone miila isaatis firraa hidhi san booda ani inshaallahu taalaadha dhagaytii haaliqaatiin rabbiin gartee dhaqe yoo je'e rabbiin gurbaa san gartee rahmata isaa itti naquu danda'a rabbii itti naqee akka dawaa teenyaas fudhachuu danda'u rabbiinis godhuu danda'a rabbiin gartee akkasitti nu laafisnaan gaafa rabbiin haa laaffise ni dhufa ani immoo ummatti si hojii kee deemuudhaaf hedduu takka lubbuun rakkachaa jirti. Bar sheekha si afaan hin dubbadda dhiifama hiinee jirra shanshalata itti finnee harkaa miilallee hiinee qulfii itti dirree jira hidhaa jira manni. Akka adiyaattu kana. Yetuun harka hudduu dubatti hiineetuma harka shanshalata miillaa fi harka jira qulfii qaba qulfiidhaan jira yaani harkaata tokko godhuu hin danda'amu socho'uu hin danda'amu. Eenyu hidhee laas hin beeku abbaan fedhe birraan nama yaammatee hidhe. Gizeeti jirtutti oogditi malee gizeeti hin jirre mayya qabu. Barwaniin hin jawuuf nan fadhanii hin jawuuf yeroonii fi ani achitti mul'adde dhugaadha nan fadhan ni lolan keessa lolan maaliif waan mana godhatanii keessa galanii fi qaamni isaa kun guutuun deeggarti dubbannee carqiin isaa kun guutuu yoo irra jiran mala jenne carqiin san irra jirti sibiilee harkarraa qabu san irra jira rakkoon yoonii fi isa san gartee akka dawaa nuti itti fudhannu kana fudhachuu danda'uuf dirqama yoo nurraa gartee hidhan malee nuti yoonii fi itti dhiyaanne akka nuti isa gartee irraa yaafne namatti isa dabaluuf waan beekaniif isaan dirqama isaan irraa yaa'uun qaban naannoo isaatirraa fagaachuu hin qabanii fi isa tiisanii yeroo naan itti dhiyaadde akkasin lolee falak ja'a. Yeroo naan naannoo isaa ga'e akkasin lolee falak ja'a. Maaliif keessaa waan lolaniif akka gurbaa isa fayyisuu hin barbaadan jechuudha. Akka waan kasaanii tolfatanii jiran jecha isa fayyisuu hin barbaadan. Saniifuu harkaatti hin feene yeroo naan hin jirre nagamaa baza haseetuma walitti haalaaqee nagaa qabaatu malee lolli akkasitti falak ja'uuf san hin jiru. Sa dabarsaniifu yeroo niifi ana arke waan itti oogituuf fayyaadha beekaru sanuu itti ooguun sanuu akka fayyidu akka nuti gartee dawaa rabbiin nutti ajajee nutti kanneen fayyifnu waan beekaniifi dirqama isaanis if dura lolan. Sabaasaniif akka nuti hin fayyifne if dura lolanii akka nuti isaa wajjiin dawaa isaa innis nu hayyamee nurraan fudhanne godhuudhaaf tattaaffii godhan nama isaanii ta'uu keessaa baasuudhaaf yaana jechuun nuti. Nama isaanii ta'uu keessaa akka hin baane tattaaffii sanii jiran haa ta'u garuu yoonii fi inni dawaa nuti itti kanninu kan fudhachuu taate yoo rabbiin isaas laaffisee laafina haaliqaatiin akka dawaa nuti itti goonuu fi fayyaa isaa rabbummaan gartee ammallee hafiduu fi rabbi biraa rabbi itti mataa isaa kana qabbaneesse nuti dawwaatti godhuu rakkoo hin qabu. Walaakin nuun fadhan gisee nu harka ni lolan wani lolaniif nu jibbiinsaafi akka nuti dawaa isaa itti goonee isa xaarreef najiinsa qaama isaa guutee jiru waan jiruufi. Saniifuu inshaallah awwaaniin siin jedhu hin qabu rabbi siifis laafisee rahmata isaatiin isaas qabbaneessee gisee gartee rabbiin rahmata isaatiin hafuura isa baafachiise annumaan dhufaa hanqasitti du'a uumaan isinii godha du'a uumaan si gargaara rabbirraa rabbuma kaa gartee rahmata namaa godhu ani waan isin jedhu hin qabu kaa dubbatan haala. Yaa sheekharratti rabbi jecha rabbirraan sodaadha. Ani rabbirraa ni sodaadha. Rabbis ni sodaadha. Dubbata jirutti jabaattee akkamiin godhe dubbaan. Jabaattee jirti ilaaltee nutti nu siin kaa'e. Bari ilaalee isin tuusuuf hin jiruuni. Ilaalaan obboleessaa siin qabu innis obboleessaa hin qabu nama akkasitti yaani yooma kana caalaatti jabaatte nama isa qabeen haa taa'uun siin qabu waan dhalaadhaan milachuu hin danda'u. Akka dhalaataan naaf godhaa. Namni kun warrummaa nama isaa wajjin naanna cinaa dhaabbatu kunuu namni nama dadhabasii galee.
Dhugaa nama dadhaba. Dadhabanii na jalaa afaan booda dirree irratti na fayaa ishee. Laa ani amma dhugaa na gaafatan dhugaadha namni nama dadhaba namni hanqa nama obsu qaba dhugaadha garuu atis gaa harabbummaan firaa fi aalillee sii ta'u haaliquma. Obboleessaa fi obboleettillee bakka haadhaa fi abbaa hunda kacaalus haaliquma. Rabbuma nu kalaqee asii nu gahee ka asiis nu hin jiru haaliquma wajji. Irkannoon ta'e ammallee rabbuma haa taatu malee nama biraa fira kiyyaa fi jinniitiyyaa fi firaa dhiisi. Jiraatan uumaa siin godhan yoo guyyaa lamaa sadii si gargaaran ala guyyaa kaannaa sii maati namuutu karaa hojii isaa karaa hojii isaatti cokota saniifuu. Tanaafiin akka inni dafee fayyuu fadhee barama. Akka inni dafee fayyoo fedhe inshaallah rabbi siif haa laaffisu nama biraa gargaarsa biraati yoo rabbi siif. Ni yaaman. Anamma duuba tayyib akkamittiin amanaa uuman gurbaa kanaan amanu. Hidheen jira na jala yoo deemtee hidheetiin jira. Ani gaa amma kanattiin amanuuti. Yoo rabbiin gartee raamata isaatiin nan nagee gurbaa kana akka gartee isa qabbaneessu rabbummaan itti haa godhu jennee du'aa'ii itti godhee rabbirraa du'aa'ii barbaada du'aa'ii godhaafi rabbi raamata isaa itti nagee rabbiin raamata isaatiin isa akka dawaa nuti itti goonu fudhachuu isaa rabbiin yoo nu gorsiisee takka ammoo dhageenye akkasittiin dhufa malee amma kanatti hiine baattee laan deeman. Dhugaan sin jaami sila gartee mana kiyya dhuftee hin deemu sin jeesitii duudhaaf illee irraa illee fakkaattu haa ta'u garuu inshaallahu ta'aalaadha rabbi siif illee haa laaffisu ammoo garuu hin deemu jee asiin sirraa nafu dhufuun kiyya gaafa rabbiin na ajaje numaan dhufa rabbi nuufis haa laaffisu siif illee rabbi haa laaffisu ta gurbaa sanii san hedduu guyyaa dhiyoon tanaa haa lubbuuti ya rabbi na baasi jeetiin lubbuma tiyya tana inni na qabu santu natti dhagahame dhuga shayitaanni isaa wajjiin na qabullee akkasitti na sodaachisuun isaa san hedduu takka na garramtee yoo namni gurguddaan akkasaa kanarraa qabu jiraate shacharataa wajjillee akkasitti akka dirqamaan dawaa itti goonu rabbi nuu laaffise numaan dhufaa biiznillaahi ta'ala rabbi siif haa laaffisu du'aayin sii godha jabaadhuu siin jaan shaalla. Yaa sheekha du'aayi dhugaadha du'aayi naa godhuun dirqama. Atiin kun maallaqatti nama amanee miti nama rabbi jechaaf qabdeetii itti seente waan kana nu wajjiin gisee dhufnee si gaafannu ammallee akkasuma rabbumaa jechaaf qabiiti gaafanni kun fayyee bikka tana bira dabre innillee waan si godhe tanatti sheena'uunsaa waan hin oolamne sii galee akkana ayyoonii fi karaa dabre sii miti abbaa fedhee ni mararaa miti kanaafuu na jalaa didiin harkanan darbine hara rabbumaa jiif qabiiti. Yaa wal dhugaa gaafatagaa bargaa dhugaa walitti himna. Rabbuma jeetiif qabuun kiyya dirqama dhugaadha ani waaniin namaaf godhuu rabbi naaf laaffise namarraa waa harkadhaa takka sammuu xiyyeesseef godheetii miti. Rabbirraa gartee rabbitti hidhadheetii rabbirraa gargaarsa rabbiitiin deema malee waatu naa godha namaa waa naa godha habba takka waan rabbi na beeksiseen nama kanaaf waan rabbi naa laaffiseen nama kanaaf waa godha malee waan rabbi naaf laaffisuu dadhabe taniin beekuu ani guyyaa keessaa fiduu danda'u hin jirtu. Wahuma rabbi gartee naa laaffisee hojiitti hiikinaan jee waan rabbiin na beeksisan qofaan dubbadda waan saniin godha yoo rabbiin naa laaffisanuu yoo rabbiin naa laaffisin ni godhu arshii isarraa barbaadaa fi miti alhamdulillaahi hundaafuu rabbiin jaddeetii isaatiin jabeenya isaatiin ammallee siinaa dhaabbatu jee du'aa isii godha ani garteemi inshaa Allahu ta'aalaadha rabbiin jabaan guyyaa rabbi naa laaffise bakka takka taa'utu hin jiru. Akkuma atu dhageessisan ittiin olii gad deemaa jira. Bar guyyaa sadiin dhufee si dhabee. Rakkoon qabu haadhi ammalleedha. Inshaallahu ta'aalaadha. Gaafa rabbi naa laaffisaanis waan hafinan qabuuti. Dhugaadha ilma namaati nama marara. Namni nama mararree waan jiru haa ta'u garuu atillee rabbi si haa tiisu jecha du'aa'uma sii godheetiin isaafillee du'aa'ii godhee sitti guyyaa rabbi naa laaffise anuu sii bilbileetiin dhufa. Hanqasuuttu rabbi si wajji haa jiraatu. Amma na jalan deemtu harkana darbitee. Laalaa si darbuumi kuni jechuudha dheengadduma lubbuuti akkasitti isni balaa saniin deemu santuutu anu mataa keetiif uusii fi yaadda'u jiraayi. Taphaame hiiteemi ammaa ati bar hideette. Akkana ijaan isaa harkee isaa hasbii tana keessa akkana heettee rafeen bulle isaa hasbii shanshala ta'an akkana hidhaa jiru. Lubbuun raftee nan bultaa shafu hanga kanaa akkaan itti jiru naaf beekaa amma na jalan deemtee du'aa san itti gootee qoraan itti qaraatu. Rabbuma jechaaf qabdee jazaa kee rabbi si haa kafalu. Dhugaadha jazaa rabbumarraa eegana malee ilma namaatii miti haa ta'u garuu ammallee akkaniin si wajjiin deemu natti hin fakkaatu maaliif lubbuun tiyatuun waan na diddeef way beeytaati hin beeytu
beekadhu osoo bakka lubbuun sitti takka yoo itti deemte dogoggora seentaa. Bakka lubbuun sitti itti osoonii fi lubbuun waan kana gammachuu irraa harkataan deemisin jeen yoo deemte hatummaan uumil goytu yoo lubbuun ta'e gartee rahaa qabaattee waan san deemii godhette yoo gootes immoo itti uumil goytu. Saniifuu lubbuun ta'e waan itti deemin beeku warra hojiin deemanii inshallah taala guyyaa rabbiin gartee naa laafise sirraa nafu numaan dhufa osoo atuu naan bilbile duratti anuu si bilbile dhufuu danda'a biiznillaahi taala rabbi si hojii haa jiraatuun sin jaamale amma si hojii kee deemutu lubbuun ta'e osoo hin deeminaan jettu deemi jechuun dogoggora seenuu jechuun fakkaata. Imaana qabaachuudha rabbi imaana nama hundaafuu haa guutu. Rabbi isaa sana fayyisu. Wallahi dadhabiitiin jira hedduu amma inni jaarsa kiyyaa mirees laal nama cinaan harkuu akkam barbaadus harka adduu gizeetiin garaan ajjabaa. Laa ilaaha illallah. Waniin godhu takka qabu ishee oolmaan dhuftee rabbi irraa hin uumamu. Rabbi siif haa laaffisu abboleettiitii jenaa sii maatii. Rabbi siif haa laaffisu ani du'aumaan sii godha du'auma rabbiitiin siif gargaara. Laa mana kiyya deesseetii isattiin boo'een yaaboo garaa nama hin danda'u. Boo'insaan narraa dhiise dhiifama wajjin barka osoo lubbuun xiyyan deeminaan jettuu si wajjin deemu yeetiin dide malee sirraayin akhirattiin dhufuu jee sirraayin hafaa jeen dubbanne beekadhu. Numaan dhufa yeetiin gaafa guyyaa rabbiin gartee deem dhaqi jaajjee naa laaffise waa nafuun siin jee amma teessee garaa nama mararinnaa siimaa niin dogoggora sana galchuu feeta. Amma akka kanatti osoo lubbuun xiyyan deeminaan jettuu deemuun kiyya natti ulfaatti. Mana kiyyaas teessee akkana bu'uun kee kun naafillee dooktora naasima dhiifama wajjin rabbumaa si hojjaa jiraatu si haa gargaaru si haa teessu rahmata isaatiin sirraa haa gartee haa qabbaneessu isaas fayyaa isaa rabbii haa fiduu fi du'aumaan si godha du'auma si goona biiznillaahi ta'ala rabbi si hojii haa jiraatu guyyaa rabbii nu laaffise numaan dhufaa si jechaa jira inshaallah tamam. Akkanatti gaa'eeti maaliin si godhu bara gahan kana alaan qabu na fakkaata akka kiyyaatti.